Ongee godinaalee naannichaa kurnan keessatti uumame ilaalchisee hojii hojjetamaa jiru irratti pirezidaantii ittaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii miidiyaaf ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii keessatti ongeen sababa jijjiirama qilleensaatiin uumamuu addunyaaf yaaddoo ta'uu eeruun akka naannoo Oromiyaattis godinaalee 10 keessatti uumamuu ibsaniiru. Rakkoon kun Oromiyaa keessa godinaalee 10 keessatti waggoottan 3 keessattuu Booran, Gujii lamaan, aanaalee gara gammoojjii, Baalee lamaan, Harargee lamaan, Arsii lamaanii fi asuma Shawaa Bahaa Fantaallee fi Aanaa Boosadda dabalatee rakkoon hongee kun kan jiru ta'uu isaati. Keessattuu walitti aansuun naannoo nama isin maqaa dha'e kun rooba yeroo jahaa walitti aansuun kan hin argatin ta'uu isaa. Sababa kanarraa kan ka'e hanqinni nyaata namaatii fi hanqinni nyaata beeladaa kan mudate. Keessattuu beelada irratti miidhaan guddaan kan qaqqabe ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Kanaaf sababa jijjiirama qilleensaa addunyaa mudateen Itoophiyaas dabalatee biyyoota kanneen mudateen rakkoon kun kan uumame ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Hojiiwwan mootummaan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiru keessaa tokko hongee uumameerraa uummata dandamachiisuun isa tokko ta'uu ibsan. Rakkoo hongee uumame dandamachiisuufis mootummaan karoora yeroo gabaabaa fi dheeraa qopheeffachuun xiyyeeffannaatti kennee hojjechaa akka jiru eeraniiru. Rakkoo kana qolachuuf mootummaan fala yeroo gabaabaa deeggarsa namoomaa karaa guutuu ta'een hawaasa akka qaqqabu gochuun karaa iftoomina qabuun asii koreen waajjira pirezidaantii irraa asitti kabajamoo pirezidaantiin yeroo yeroon koree qindeessituu naannootiin hoogganamu. Irraa kaasee hanga uummata bira gahutti uummannis rakkoo kanaaf saaxilaman karaa sirrii ta'een karaa iftoomina qabuun karaa itti gaafatamummaa qabuun calalamee adda bahee deeggarsa asii ergamu kunillee qisaasama tokko malee uummata bira akka gahuu danda'u hojiin kan hojjetamaa jiruu fi kan hojjechuu kennaan immoo xiqqaate lubbuun namaa kan dabarre gochuu dandeenye jirra jechuudha. Hongee uumameen lammiileen miiliyoona 4.4 ta'an deeggarsi kan isaan barbaachisu ta'uu kan ibsan obbo Awwaluun qaamolee rakkoof saaxilaman dandamachiisuuf lammiileen biyyattii tumsuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Akkuma kaleessaa ammas deeggarsi hawaasa keenyaa baay'ee murteessaadha. Keessattuu godinaalee Boorana qofa odoo hin taane godinaalee Oromiyaa 10 rakkoon hongee kun waan jiruuf uummanni baay'een deeggarsa waan barbaaduuf qaamni deeggarsa gochuu barbaadu akkuma kaleessaa uummanni Oromoo daangaa haga daangaatti jirtan lammaffaa diiyaasporaan biyya alaa jirtan jiraattonni magaalaa Finfinnee federaalaa keessatti naannoleen ollaa hundinuu qaamoleen asirratti hirmaachuu barbaadan hojjettoonni mootummaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaaf poolisii hundinuu qaamni deeggarsa gochuu barbaadu hundinuu karaa koree deeggarsaa mootummaa naannoo Oromiyaa waajjira pirezidaantiiti dhuftanii deeggarsa kennuu akka dandeettan carraa kanaan waamicha dabarse. Hongee naannichatti uumame akka meeshaa siyaasaatti qaamoleen itti fayyadamaa jiran gocha isaanirraa of qusachuu akka qabanis hubachiisaniiru. Mootummaan fi uummanni rakkoo kana bu'uuraan hiikuuf hojii kana otoo hojjechaa jiru warri qotiyyoon dhale jedhee odeessaalee fi gabaasa sobaa geggeessutu jira. Warri immoo hongee akka meeshaa siyaasaatti fayyadamantu jira. Warri kaleessa Oromoo jibban, warri Oromoo arguun barbaanne, hadha Oromoof waan naan fakkaatee Oromoof dhaqqabnaa ka'aa jedhaan duula akkasii warri geggeessu jira. Kanaaf isa dhiisanii karaa kamiinuu gochi akkanaa oduun akkanaa fudhatama kan hin qabne ta'uu carraa kanaan ibsuu barbaanna. Lammaffaa suuraalee garaagaraa kan biyya Keeniyaa, kan biyya Jibuutii, Sumaalee kan rakkoo hongeetiin wal qabatee biyya biraatti uumame fakkeessanii as fiduuf hojii sosochii siyaasa kassare carraa kanaan bayyanachiisuuf warri dhamaantu jira. Carraa kanaan kun dhimma fudhatama hin qabne ta'uu isaa beektanii asirraa akka sassaabdan harka keessan sassaabattan kan jiru mootummaan naannoo Oromiyaa carraa kanaan ibsuu barbaada. Deeggarsi godhamu kamuu karaa dhimma deeggarsicha walitti qabuuf dhaabbate buusaa gonofaatiin ta'uu akka qabus obbo Awwaluun dubbataniiru. Deeggarsa gammaan gootaniif qabatamaan gaafa rakkoo dhuftanii uummata keenya bira warri dhaabbattan warri deeggartan carraa kanaan galata guddaa galchaa ammas rakkoon kun baay'ee bubbulee jira ammas bubbulaa jira lammiileen deeggarsa barbaadan baay'een ammas gara puulii deeggarsaatti waan dabalamaa jiraniif carraa kanaan karaa waajjira pirezidaantii fi
buusaa gonofaa qofaan karaa beekamtii mootummaa naannoo Oromiyaa qofaa fi koree sadarkaan dhaabbate kanaan dhiyaatanii baankii daldalaa fi baankii siinqii akkasuma baankiilee biroollee guyyaa boruuf ta'anii kan bannee isin beeksifnu ta'a.